لا 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 عشان تابع سري اوف بحرين نفته يا رامي بحرين نفته ni كانوا في دير نفته براتي في نفته ما وای وای لفا كاي مال جتشو ما فاتشان سرقارك تنتاسات فا ايه بلاقا بين ايه عشان اقول لك ايه gaafataka joonuti jechuun beeyna nuti hangam kofallee tabannu beeyne malee ka addunyaa kanarra turu rabbiitu beeka si galee kaachi hafe gaafataka numaan dubbadda waa tokko sitti moo Arafaat wayee addunyaa kanarratti jechu waan fi jaalatte osoo hin taane waan rabbi si jaalateen hordofi okay bakka nice addunyaa kanarratti wanta ati jaalattu wanta ati milkooftu waa xiqqoodha kanaaf garuu rabbi immoo waan ufi fedhe sii kenna kanaaf waan rabbi sii kennetti wanti hundi keerriidhaaf ta'e jedhiiti akka shariitti osoo hin taane keerrii ta'e jedhiiti itti gammadiiti fudhadhu kan jaalatu tolifnaan akka walaanummaa fiyyaa waan takka wanti si muka haatus haatuudha baatus yaaniin jiraami dhugumaa nama tokko yoo ati kana ta'e jetteen gizee sii ta'e yoo ati san godhe jetteen gizee sii godhe yaani nama tokko gadi fageenyaan hubaddeen dandeessu bakka hin jiraami ani fidee barka majaanii naa qabuu jaalala na fakkaate yaani sanirraa haafe nan bakkaati maal godhuu qabde gaafa haatee siin jaalate jettu dhugaa dubbachuufi dhugaa dubbachuufi ashaanguliiti kaas ilmoon dubartii lafa kamee wannaa kana lafa kamee ashaanguliiti kaas naan taane dhugaa dubbachuu ilmoon dubartii wannaan jaa hin beekan beektaa qaldii waan jedhamu san tapha hin beekan okay odootan taphaanillee si jaaladha jetteeni waan dhugamaa itti jaalattu fakkaata waan ta'eef qalbiin isaanii akkuma harma isaanii rarraati jedhamaa mire doktorri xaabiyaa kana kalaan no bakka of duba deebee kalaan doktor dhiisi ani bar anamma ani jechuun namni gowwaan isaa namni akka fayyaa addunyaa kana irra dhiisi doktorri xaabiyaa kana kalaan waan kalaan jiru dhiise bakka doktor kachirraa hafe keessaan keessaa wanni haasofte wayitu hin jiru doktorri sirrii hin jiru keessaan haasofnaa wayitu hin jiru Ofara kaabe sirrii keessaan haasofnaa maalii wayitu hin jiru eenyuun keessaan haasofte simmo doktor si wajji wanni keessaan haasofte wayitu hin jiru ani eessan argite keessaan waliin haasofte ambor UK deemaara UK irraan Kanaadaa deemaa jira eenyu natti USA deemaa jira doktor jangulee kailee lafa gaay deemta nafaan Arafaat namaan lafa gaay durani takka itti obsa walaa qabayn wayyookaa walaa qabayn lafa gaay daraartuu maa jiba baasti laali lubbiyye haga ashaangulliiti ammattu akkuma qabdaa piikcharii fatishaa fakkaatu wayii kaaftee akkasitti qabdee maal qaba السلام عليكم باياجر السلام عليكم السلام عليكم هيا ليس ولا باركني ما كنت كونكمت إيشي كتير هافه الحمد لله رب العالمين أكسي أكنا ترفع سويت وان جرو akasi sinjada anu manu wallahi lazim lu warab du baccu السلام عليكم hey kamera cakap sama tu nanti wali Hai Abdi وي أما دو في كاميرا كاميرا مالي تدو بقى إزاي عايشتان إيه ما لازم كانوا وقتها ماشي
Berarti nu kata. Ciao bakka shangoliti yoo lafan kenne shangoliti mafaana buli. Yang kai. Kai. Yoo asufte seeraan. Gastiin kee guddisuu isaa akkasitti gadi. Taase seeraan mee jaalala fatii isaa qabdu maal akka ta'e ibsimee seeraan nu dhageeffachuu barbaadna. Gastiin suni gadi hin kuffisuu isaa gastiin suni akkas hin sirra. Manjala dunda be. Inni malee hin guddisu. Sirrii qalaqalaa hin jiru milkiin illee sirrii ofaan jiru. Sirrii ofaan jiru milkiin illee arafaat. Sirrii illee sirrii ofaan jiru. Oromiyaa illee fooloo godhaan himee ijoollee nama 2,200 jirtan tuni Yesraa Valderabaa Lubbiyeeti fooloo godhaan himee peejii isaanii kan dalagaati fooloo godhaa ol guddisame namni 2,200 jala jirtan Oromiyaa akkas mata qashtii ilaala waan na ajajaman godhan akkatti isin jaalladhu wallaahi peejii isiiti kan yeroo dalagaa isinii galee Oromiyaa kan jedhu kun Dr. Milkii illee peejota dalagaati kunniin hanga teessan wal guddisuun kanuma waan ta'eef peejii sirriitti guddisaa fi kan dalagaa ka isheetti. Dhageessanii akka namatti lalmee yoo ajajaman isin jaaladha hunda keessanuu. Okay. Laala 500 seensisaame. Foloo tolcha. Oromiyaa laala kan namatti tolan akkanaan taa'aa qara foloo tolcha jennaan akkatti tolchan Oromoo. Wow. Oduu dhiisii gara jaalallee beekii Amara dhaqaatami. Seeraan foloo tolcha hundaayyuu Oromiyaa illee sirriitti foloo godhaani nama guyyaa guutuu isin iyyaa oolu jaalatama. Neebar Gibaabbillee Fatishaallee Dr. Mariyaamiin illee Dr. Finaan illee Dr. Dabbaa fi Xuutmoonnaa kan jechuudha. Argatanii hin beektanii mira immoo baay'ee qabadhee isin dhufaa jira. Warra shamaraa kanneen warra mudhii gadi qadhaate kanneen fa'a waa baay'ee isin qopheessee jira. Seddaafnee foloo tolcha akka jaabaatti. Allee foloo isin deebisaa tokko tokkoon. Foloo ni deebisaa. har'a zooraatuma bulaara gaaraf himanni harkanii laftillee arafoo nantaan allee shan nagal jaamee fooluu inni eebbisiisadha keekiin hammurtuu ani keekii si'a meeqa sii mure keekii Dhugaa dubbachuu isaanii akka jedhaan jedhee saalfadhee beeku.